ajajachuu dandeessu jedhee beeksisaan ture. Maashaallah irra hedduun keessan tizaaziiwwan kana fakkaatu ajajattanii ofiifis ta'e maatiifis ta'e hojjechiifataa jirtanii maashaallah. An garuu yeroo baay'ee viidiyoo godhee asirratti hin gadhiisu malee abbaa tizaaziitiif keessaan viidiyoo isaa waraabeellee ergee fi akkasuma immoo haala gaariin maatii qaqqabsiisaafii jira jechuudha. Annaa har'a garuu akka carraa ta'ee jiraachuun carraadha taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa alhamdulillahi shukrii maleehuma bismillahi ja'een akkuma gaaf duraa dhufee arraas kunoo seenee bu'e qara allah afaan daddabaan humaan tarre firraa abdii rabbii kiyyaa rahmaaniin naaf jira rahman nisaa walgahu amara umriin dheereysee as geenyeeti jirra umriin naaf dheeradda horaa bulaa tura bakka inni dhungahu ni eeyna fuuldura yeroo wal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa YouTube irraa baay'ee tokko babbadaan jira. Amrii jabaate kullee rabbina balaafisu du'aayina godhaa hordoftoota kiyya. Egaa har'a viidiyoo layyatti viidiyoo addaa wayitiin isinii dhufeen jira. Sunis maanni mana farrashataa tamoo maanni jechuun keessaniin oolu. Kanaan dura yeroo baay'ee bebbeeksisaan ture yeroo baay'ee sunta maqaa yeroo muraasa way bebbeeksiseen ture YouTube irratti namoonni carqii firaash tiraas carqii meeshaalee garaagaraa meeshaa barbaadanii ajajachuu dandeessu jedhee beeksisaan ture. Maashaallah irra hedduun keessan tizaaziiwwan kana fakkaatu ajajattanii ofiifis ta'e maatiifis ta'e hojjechiifataa jirtanii maashaallah. An garuu yeroo baay'ee viidiyoo godhee asirratti hin gadhiisu malee abbaa tizaaziitiif keessaan viidiyoo isaa waraabeellee ergee fi akkasuma immoo haala gaariin maatii qaqqabsiisaafii jira jechuudha. Annaa har'a garuu akka carraa ta'ee tizaaziin obboleettii keenyaa kuni meeshaanis na bira tura ganaa meeshaa biraa itti daddabalatti gatii ta'eef meeshaanis kun na bira tura gatii ta'eef gara manaa fideen viidiyoo waraabee isiinillee qodaasii ilaallattee warroonni siichi ajajachuu jirtanullee qodaa akkamii akka ta'e yookiin carqii akkamii akka ta'e akka ilaaltan ufanii asirratti dhiyeessaa jira. Egaa maashaallah kan isin argaa jirtanu carqii Arabiyaan Majlisii jedhama. Ilaa hubadhaa Arabiyaan Majlisii miti carqii isaatu firaashii dhumaaf tiraasii irratti hodhama. Carqii Arabiyaan Majlisii jechuudha baay'ee tokko cimaa kan ta'e bareedina isaa gaa isinuu argaa jirtanii. Yeroo baay'ee viidiyoon maanni wantoota tokko viidiyoon ni bareechaa ideet godhama gaawaa baay'ee keessa gala viidiyoo yeroo YouTube miidiyaarra maxxanfamu. Kana garuu an akka mataa kooti ideetii hin godhu. Ideet godhee hin bareechu jechuudha. Normaaliidhuma kaameeraa qulqulluudhaan kan waraabameen asirratti isinii maxxansa maaliifi kalariin isaa sun dhugaan kallalii bifti isaa normaalii dhumti dhugaan mul'achuu qaba arguu qabdan gatii ta'ee fi bifa isaa hin qayyaru kanuma. Garuu wanti tokko amma carqiin kuni viidiyoo isaarra qaamaan baay'ee tokko bareeda maashaallah baay'ee tokko bareeda. Wanti gurraachi mana gurraachessa manni Itoophiyaa dukkanaa mana ibsu naamin jedhanii ijoolleen tokko akkas jettu. Garuu baay'ee tokko mana ibsee bareeda wallahi baay'ee tokko bareeda carqiin kun ana baay'ee tokko hundasna jedhee akka mataa kootti jechuudha. Akka agaaxamii akka carraa ta'ee minxaafiin afame kuni kan isaa miti garuu minxaafuma mana keessa afamee jiru maachii ta'e wal fakkaataa ta'e waliin deema jechuudha carqii kanaa wajjin. Innaa baay'ee tokko bareeda. Obboleettiin keenya kun tizaazii lama kan isinii ajajattee tokko carqii Arabiyaan Majlisii kanadha. Qiyyaarii immoo carqii kaafayeedha akka walitti deemutti godhame. Innaa hordoftoota kiyyagaa namoonni ajajachuu barbaadani ammas hojiin kun akkuma itti fufeetti jira yaa'u deddeebi'ee YouTube irratti hin beeksisu malee hojii koo itti fufeen jira. Namoonni ajajachuu barbaadan gatii madaalawaa ta'een carqii qulqulluu amanamummaadhaan inshallah isiniifan hojjechiisaa. Lakkoofsa asirratti argitanuun helloedha. Telegram, WhatsApp, imo hedduun keessa WhatsAppiin keessa hin hojjetu jettanii garuu WhatsAppiin koo kanumatu hojjeta. Rakkoon qabu imoodhaanis wal kottaati gara WhatsAppitti wal dabarsinaa jechuudha inshallah. Imoon xiqqoo namaaf mijaahu
yaada bal'aa yoo bilbilaan ta'e malee sagaleedha yaada bal'aan irratti dubbatamuu hin danda'u. Kanaaf imoon yeroo baay'ee imoon jedhu. Nagaa tijaajila buleettii keenya kun lammaffaan immoo isa kana namuma tokko jechuudha. Nama tokkotu qiyyaarii lamaan hodhatte. Kunis egaa gurraacha makaa qaba. Kafayeedha malaa kun komfortiidha. Keessoon isaa ispoonjii qaba. Carqiin isaas baay'ee tokko cimaa bareedaadha. Garuu cimina carqii isa duraa sanatu cima laawwadha. Bifa baay'eedhaan jira hundinuu. Dhumarratti viidiyoo isaa kan carqii kafayees carqii arabiyaa majlisiis jira. Achi keessaa filachuu dandeessu kalarii bifa yeroo ammaa jiru jechuudha. Innaa akkuma argitan egaa takkaayaa 6 beebii 6 firaashii 4 tiraas carqii 12 tijaajiinsi isin hanga bal'ina saaloonii keessaniitiin firaashii 5 tiraasii 15 firaashii 6 tiraasii 18 akkasii waliin deema hanga barbaaddan ajajachuu dandeessu. Dirqama firaashii 4 tiraasii 12 ta'uu qabu. 3 10 firaashii 3 tiraasii 10 ta'uu danda'a. Hanguma bal'ina saaloonii keessaniiti. Sufraasa walakkaa afamuus akkuma sanaa hanga barbaaddan meetira tokkoof walakkaas lamaaf walakkaas hanga bal'ina barbaaddanii ajajachuu dandeessu. Gatii madaalawaa ta'een gatii baay'ee tokko bareedaa ta'een inshallah isiniif hojjechiisa. Isa qodaa cimina qulqullinaa anaa dhiisaa inni rakkoon qabu. Isa anaaf dhiisaan isiniin jedha amaanaa gatii ta'ennaan akka ofii olittan isinii hojjechiisa. Akkasuma birrii biyya Arabaa akkamitti akka dhuftu namni beekaa. Damoza yookiin mindaajee tokko argachuuf waa meeqa keessa fuula nama meeqa fuula madaamii argaa galaan maxxamaa waa meeqa ifatamaa hojiin galgalaaf guyyaa nutti baay'ata akkamitti akka fidamu nan beekaa. Isin immoo qodaa achi teessanii kan bichisiifattan yeroo galtan itti gammaduu gatii ta'ennaan qodaa kamiyyuu yoo ta'e karaa qulqullina isaa yookiin karaa kwaalitummaa isaa anaaf dhiisaa isa rakkoon qabu. Nagaa kun amma kan isin argaa jirtan kun carqii arabiyaa majlisii jedhama. Carqii isaati jechuudha kun maraadhuma isaa akka jirutti egaa diizaanii yookiin kalarii barbaaddan as keessaa filachuu dandeessu. Maashaallah baay'ee tokko babbareeda jechuudha. Yeroo hodhamee irra bareeda akkanaan irraa isin egaa carqii kalarii barbaaddan as keessaa filattanii iskiriinshoot gootanii asirraa xiyyatti gootanii isa kana ittanii natti ergachuu dandeessu. Egaa baay'ee tokko babbareeda maashaallah carqiin isaas illee baay'ee tokko cimaadha bareedaadha. Inni lammaffaa immoo kunoo carqii kaafayeenii akkanaan illee badaan bareedu yeroo hodhamee jedhe malee isa magaa kalarii isaa yookiin bifa isaas keessaa filattanii iskiriinshoot gootanii keessaan natti erguu dandeessu. Inshallah godina Jimmaa bakka barbaaddanitti isinii qaqqabsiisuu hin danda'a tajaajila keessanii inshallah. Namoonni takkaayaa yookiin madda gafaa biratti barbaaddanis kan hin barbaannes beebiinis tiraasii isaa waliin akkasii gaa hordoftoota kiyyaa inshallah waasaappiin na dubbisaa iimoodhaanis ta'u telegiraamiidhaanis ta'u jechuudha lakkoofsa asirratti argitanuun inshallah gaanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.